Dibata rifeensaa baay'ee bareedaa ta'e, rifeensa jajjabaatuu fi rifeensi kan waan baay'ee bareedaa ta'e keessattuu rifeensa bubuqqa'uu fi caccabuu sirritti dhowwaa dhibbaan dhibbatti jechuudha. Dibata baay'ee bareedaa ta'e yookaan qibaatii mana keessatti hojjetame naachuraalii jechuudha. Hamma xumura viidiyoo kanatti obsaan ተስፋ እስካለ ብስራት ያዘለ ቀን አለ አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ምስጋና Ashama argafuun assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota YouTube channel Aminaa Show. Bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaa isiniif haa baay'atu. Isiniin jechaati namoonni YouTube channel kootiif haarawaa taatan subscribe godhuudhaan viidiyoo keenya share godhuudhaan yaada qabdan immoo koomentii jalatti waan sirreeffachuu qabnu akka nu barreessitan yookaan akka nu jajjabeessitan dhaamsa keenya. Warroonni maamila keenya taatan immoo baga nagaa walitti deebine viidiyoo keenya share godhuudhaan koomentii nu barreessuudhaan dogoggora keenya nu sirreessuudhaan yoo dogongorri jiraan nu jajjabeessuudhaan turtii akka nu wajjin taasiftan waamicha keenya. Viidiyoo kana hamma xumuratti daawwachuun immoo dirqama keessan. Maaf hojjettanii keessattuu shamarran faayidaa guddaa kana hin jedhamne irraa argattan yookaan kan of keessatti qabateedha. Keessattuu shamarran warroonni rifeensi keessan haphiidha baay'ina hin qabne jechuu barbaada. Akkasuma warroonni rifeensi jabina hin qabne hin jabaanne salphumatti bubuqqa'uu fi caccabuudhaan kan isin rakkise jechuudha. Akkasuma immoo jabina bareedina dheerinaaf illee baay'ee fayyada jechuudha. Maaskiin kun irraa hedduu indootaa fi araboota biratti baay'ee beekamaadha. Akkasuma paakistaanotaa fi baay'ee beekamaadha. Walumaa galatti gama keenyatti beekamtii hin qabu amma baratamaa jira malee jechuun barbaada. Wannuma mana keessatti salphatti argachuu dandeenyu wanti nuti irraa hojjennu dheerina rifeensaatiif, jabina rifeensaatiif, bareedina rifeensaatiif, qulqullina rifeensaatiif waan nuuf fayyadudha. Akkasuma baay'ina keessattuu jechuun barbaada. Maaskii kana yookaan dibata rifeensaa kana wantoota garaagaraa baay'ee irraa hojjenna. Wanti irraa hojjennu kun hundinuu garuuyyuu wanni beekuu qabdan waan keemikaalarraa bilisa ta'e. Kayoo nyaattes hin miine, kayoo dibattes miidhaa rifeensa kee irraan hin geenye faayidaa malee jechuun barbaada. Faayidaa baay'ee guddaa ta'ee fi miidhagaa ta'e isinii kenna. Garuu wantoota kamiyyuu yoo fayyadamtan rifeensa keessaniifis ta'e dibata rifeensaas dibata fuulaas obsaa fi yeroo barbaachisa. Ofitti amantummaa fi ciminaan itti fayyadamuu barbaachisa. Jijjiirama argachuu yoo barbaaddan obsa isin barbaachisa. Waa hunda caalaa jechuun barbaada. Hamma xumuratti viidiyoo kana yoo daawwattan waan gaaffii isinitti hunda keessatti argattu jedhee yaada. Dibata rifeensaa kana wanti irraa hojjennu wantoota garaagaraa waan baay'eedha. Akkuma viidiyoo irratti argitanii hin naqamna. Ammoo bishaan kun ashaabota garaagaraa yookaan firaafiree garaagaraa irraa kan walitti danfifame yookaan affeelame bishaan isaa duwwaa kan jalaa fudhanne innaa kanaanii laaffifuudha jechuun barbaada. Bishaan kana keessatti wanni argamu yookaan firaafireen as keessatti argamu waan rifeensa keenyaaf sadarkaa tokkoffaa irratti dheerinaa fi baay'inaa fi waa hundaanuu saffisaan nu fayyadu yookaan nuuf kennu faayidaa guddaa nu kenna jechuudha. Hatta bishaan isaa duwwaa kan fayyadamne ta'an innaa yoo dhabamne jechuun barbaada. Wantoonni isa keessatti argamu tokkoffaa shukoo yookaan helbaat, lammaffaa qurufuudii yookaan mismaarii, sadaffaan immoo karkadee jedhama. Diimaa bifa dhiigaa fakkaatu sana karkadee jedhama. Gama biraatiin immoo roosmeriidha. Talbaan jira. Akkasumallee habba soodaa yookaan urgoon guraattiin jirti keessa jechuudha. Ruusni yookaan bishaan roosaas jira. Akkasumallee immoo habba rashaadii jedhanii firii talbaa fakkaatu tokkoo fi talbaan illee jira jechuun barbaada bishaan isaa keessa. Akkasuma shunkurtiin jira. Shoora guddaa taphata dheerinaa fi baay'ina rifeensaa caccabuu fi buqqa'uu dhorkuu irratti yaalaatii fayyadamaa laalaa isiniin jechuun barbaada. Gama biraatiin shaahii bulee yookaan giriintiinidha.
bishaan isaan fayyadama. Green teaniin duwwaan isaatu yeroo rifeensa keessa miicachuu barbaadan bishaan isaa duwwaa rifeensa keessanitti ispiritti naqxanii bishaan isaa rifeensa keessanitti kan afuuftanii miicattan yoo ta'e jabinnaa fi miidhagina rifeensaa qulqullina rifeensaa irratti shaahiin buleen yookaan green teaniin kuni shoora guddaa taphataa jechuun barbaada. Gama Sirlaankonni baay'inaan itti fayyadamanii faayidaan isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Innis wanni rifeensa keenyaaf hin fayyadamne hin jiru. Wannuma garatti nyaanne dhugnuudha. Faayidaa guddaa kan ammootu kallattii hundaan namaa kennuudha jechuun barbaada. Wantoota keemikaalarraa bilisa ta'ee waan uumamaati. Baay'ee bareeda. Kan fayyadame beeku. Kan laalu ammootu hin beeku jechuun barbaada faayidaa isaa. Okay, gama biraatiin immoo Niskafee yookaan buna gurraacha gosa kam irraayyuu haa ta'u itti daballaa jechuudha. Isaan kanneen hundaayyuu mootu gama maaskii yookaan dibata rifeensaa hinnatti daballaa jechuun barbaada. Waa baay'eetu maaskii hinnaadha kana keessa jira. Hinnaan duwwaa isaa yoo ta'e rifeensa keenya rifeensa Habashaa yookaan Afrikaadha jajjabaataa waan ta'eefu hinnaan duwwaan isaa rifeensa jajjabeessa. Tokkoffaa wantoonni itti daballu kunniin laafiinsa rifeensaatiif baay'ee nu fayyada. Gama dheerinnaatiin immoo bulii 15 keessa al tokko fayyadamtu torbaan rifeensa keessa miicatta yoo ta'e maaskii biraa fayyadamtu garuu hinnaa al tokko bulii 15 keessatti jechuu barbaada. Keessattuu shamarran gisee xuriin laguu itti dhufu erga gaafa rifeensa keessa miicattan utuu isa kana fayyadamtanii baay'ee bareeda jedhee yaada mokkoraan laala. Sisteema kooti kun immoo miidhaginaa fi waa hundarrattuu jechuun barbaada. Hinnaa kanaan guyyaa jalqabaa bishaan qofaan laaffiftanii bishaan amma danfifnee firoota kana laaffiftanii sa'aatii 12f lafa keettu wanta tokko itti hin dabaltanii jechuun barbaade. Bishaan hinnaa qofa firoota bishaanii sanii fi juuza firaafiroota yookaan bishaan sanii fi hinnaa qofa walitti miksii gootanii peestaaliidha yookaan kiishiidhaan hiitanii lafa bulchitu. Sa'a 12 booda immootu erga ture turtii sa'aatii 12tiin booda maal gootu wantoota ammaas itti dabalamuu qabu wantoota akka maal fa'a akka ta'e asirra fikseeree irratti fakkeenya kun damma jechuudha. Dammatti dabala. Namoonni dammi harree namatti baasa jettan dubbii sobaati. Waggoota dheeraadhaaf fayyadamaa jira. Harreen tokko immoo rifeensa koo keessa hin jiru jechuun barbaada. Harreen kan namatti bayu uumamaan malee dammaanii miti jechuun barbaada. Gama kootiin ofirratti waan arginu waan ta'eef. Kun immoo zayitiidha. Zayitiin kun zayitii simsimii yookaan simsim jedhamudha. Zayitii baay'ee bareedaadha. Firii yookaan hidda rifeensaa akka furdatuu fi gurraachina isaa sirriitti akka dabalu ni taasisa. Gama biraatiin dheerina rifeensaatiif illee zayitiin simsimiin kun qibaatiin baay'ee bareedaadha jechuun barbaada. Manoota araboota hedduu keessatti ni argama. Loomii amma barbaadan itti dabaluu hin dandeessu. Loomiin forforiidhaafis sadarkaa tokkoffaa irratti tajaajila guddaadha kenna. Qulqullina hidda rifeensaatiif illee jechuun barbaada. Gaafa hiddi rifeensaa qulqullina qabaatee forforii fi bakteeriyoota garaagaraa irraa bilisa ta'e dheerinnii fi saffisaan biqiluu keessatti carraa argata. Carraa guddaa qabaatu jechuun barbaada. Rifeensi keenya gaafa jalli yookaan hiddi isaa qulqullaa'ee jechuun barbaada. Rifeensi keenya gaafa forforiidhaan ukkaamame karaa ittiin biqilu kan biraa haarawa carraa argachuun dhabuudha baay'ee xiqqaadha waan ta'eef gaafa hiddi isaa qulqullaa'e immoo carraa ittiin biqiluudhaa guddaa qaba. Egaa kan itti goonii kan godhamu maal goona yuugeerii fi killee yookaan buuphaa lukkuudhaan itti daballaa jechuudha. Kunis laafiinsa rifeensaa irratti baay'ee nu fayyada jechuun barbaada. Dheerina rifeensaa wanni kunneen hundinuu waan tajaajila guddaa rifeensa keenyaaf kallattii kamiinuu kennuudha waan ta'eef bakka tokkotti walitti cuunfine yoo qabaanne itti fayyadamnu yoo hin qabne garuu kanneen keessaa wannuma qabdan itti fayyadamtu isiniin jechuun barbaada. Buuphaa amma yuugeerii yookaan zabaadiidhaan walitti meeksii godhee gama hinnaa kootitti dabala. Garuu yoo hinnaa duwwaa bishaan wajjin laaffiftanii bishaan dura irratti laallisa wajjin laaffiftanii lafa bulchitu sa'a 12 lafa tursiiftu tajaajila guddaa fi baay'ee miidhagaa akka nu kennu yoo barbaanne jechuudha. Amma walitti baxabannee amma dibachuu hin qabnu.
erga kana hunda goonii kaanii booda xumura irratti yuugerii fi killee lukkuudha yookaan buuphaa itti galchan. Buuphaan akka tasaa ta'e hafuura qaba jettanii yaaduu dandeessu gisee shaaworii seentanii kaatan. Haa ta'uuti garuu loomii yoo itti gootan yookaan finfinneejirii yookaan isa kallee jedhamu isa yoo itti gootan hafuura takkaallee hin qabu jechuun barbaada. Sana booda shaaworiidhaa yeroo hatani shintibeetii jara qulqulleessuun isin irratti dirqama jechuudha saamunaa hafuura hin qabne. Saamunaa shittaa garaagaraa midhaagaa kennuun jechuun barbaada. Hafuura garaagaraa midhaagaa kennuun jechuun barbaada. Sababni killeen hafuura qaban xiqqoo yoo jettanii kan yaaddan taate garuu loomii fi finfinneejirii yoo itti dabaltanii hafuura takkaallee hin qabu jechuun barbaada. Tiitirii ooyilii insenshaal ooyilii kanneen yoo itti dabaltan jechuudha. Egaa maaskiin kana fakkaata. Erga akkanatti waa hundatti xumurtanii kaatanii booda waan mana keessaa qabdan walitti fuutanii itti erga xumurtanii kaatanii booda wanni isin hafu ni dibattu. Garuu namni yoo waa dibatu rifeensa ijoollee keenya walakkaa sa'a tokko qofa bira tursiifnee ofirraa miidhaa wantoota akkasii hin hojjetu. Rifeensi keenya rifeensa Afrikaatii yeroo dheeraarra turuu barbaachisa. Haga feetan bira tursiiftanis saamunaa yookaan shaampoodhaan miicachuu ni dandeessu isiniin jechuun hin barbaada. Erga miicattanii kaatanii booda qibaatota mana keessa qopheeffattanii jirtanii itti dibattanii masaajii gootanii rifeensa keessa yoo feetan dhooftanii yoo fedhu baattan akkasanii tolutti qabdanii itti dhiiftan irra filatamaan rifeensa keessan garuu erga miicanii kaatanii qibaatota itti dibamuu qabu kireemii ulfaataa gara caafii rifeensatti qibaatii jala rifeensatti dibdanii masaajii sirriitti gootanii utuu bakka 2 bakka 3 bakka 4 akkasiin dhooftanii yeroodhaan yookaan guyyaa 2 guyyaa 3 tursiiftanii irra filatamaa fi midhaagaa fi bareedaadha isiniin jechuun barbaada. Viidiyoon guyyaarraa yoo isin gammachiise sheer laayik sabiskiraabii godhuudhaan nu jajjabeessaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessaa. Salaam alaikum.